Ayya orkeen nageenii sanbadhaadha daatu nimsa waliin jiru kun najaarraa gollisaati mirga bitaal boruu galchuuf lasan jirtan cufaa laayisan dhiyeessa dhiyaadhaa tuni qoomiteen tagorof miidiyaa torbaaniin marra tokko filatessaniin baatu. Qoomiteen ta'uuna qoommi ijoollee xiqqoo tolchine waan hedduu keessaan laalle qoommi sunillee dhiyaatan horaa bulaa deebana saniin jenna. Ardi immoo qoomiteen qoommi gaafiif deebii tolchine reefu nama hedduu gaafannee gaafii kurfeessinee jenna. Filing Sunimo gone. It's gone. You don't know how I'm feeling right now. Akajaiba radaga. Working suni arar gutanu tolcha jennani ni. Ammalle merdeebi working sun gaafum reefu gaafat hojjetan deettan irdeebi anutti majedani ni. Gaafisa sablo khurfeessine harka qabna sunifiyyuu qoomiteenna dhiyaadha. Eenyuun treenna ayyee dooyyoo khasuutiin treen. Ahun maagneet aychiru. Suniin dhaga'u. Hundi biyya malee nu wabsaa. Taboru galmaya sente diada warke. Hello. Hello. Jalborit. Yeah. Ashama. Yeah, Aye, sidi esana jetta video YouTube gubat. Dio YouTube gubat dio tu sidi esana jetta mo tinonana. Adoti nandi esino sidi ese. Ada anggafa siyu mata khesa kaba. Yo ati nakasete an erregi mata khesa kaba man tolcha si jedere an duduba wadebia. Galat qabda kharef uladiyate. Waan jedhamo refu video shoot sun qonqo quality nakmale nurra gabbute. Amman tana irdeebetini waan sun irrasi kulkulleeffadha natim arar gudda walin addaqiya. Aha, ammu maan tanfe yoo ati siita. Tamreef natim tana kam deebiftee siin jedhe. Ittu guutan. Aye ijoolleen kuchuu biyya cinnaa eessa fudhatti jedhe. Dhiironni akkanamaan faayilii reefu gur audio callaa tafee video live dhidhimseentee sunii firdacha'u jira warkeen araar guddaa nu tolcha. Aseentan mallee. Ati dhiyootu barriftecha garnageelle booranaa ta'ee. Garnageelle booranaa barriftecha ayyee. Ayyee duuba itti xiyyanna ijoolleen kuchuu biyya cinnaa eessa fudhattii naan jette. Ayyee dansaa sunillee ayyu walti qajeelle. Dubartii hojja fuudhan jaalla cibrattii jedhani jaallaan maan siin jennaanoo. Jaallaan maan naan jennaani. Ani jaallaan kun gosa ijoolleen dubra booran keessatti dubrgamni jedhaniini. Dubrgamni kunis ammoo adda baasii guyyaa fuudhan. Mata kanallee cubitti biratti ijoolleen dubra duri mata cibrattu ammoo namni uwwaa mata cibrattu ammoo kan dhiyoo fuudhan mata dulleen cibratu. Ayyee. Jaallaa tokko mata isaa handa filachuutu jaallaa kaasaaye. Ayyee. Ammoo namni dhiyoo fuudhan jechuun nama godhane fuudhaniif waan guddulle waan gannaa illee turre. Ayyee. Namni godhe namni dhiyoo fuudhan agarsiisa. Jaallaan kun akka guddoollee hubannoo hin qabu immoo kan yaadna ta'e jirutti. Jaallaan kun waanuma ijoollee gamme irraa adda nama waan baasaatii jedhan. Waan guddootan saate ebeluu ayyee walti naqatti jecha maan jecha jette reefu. Ayyaan kun afaan booranaa fi jechi tokko ni mul'anna dhuga. Ammoo ayyaan kun wal morkii namni tokko yoo wal morku. Tam afaan Oromoo balloolleen balliftee xiiqii jettireefu gabaabsite.
guddoo dansa. Guddoo dansa lakki. Guddoo taate leekkee yaate. Bona eegi ageetti caamti bari'uun bona gayya jenne haa eegi ganni caam bari'uun maan jette. Mbeekette. Bona doolessa ayyee. Dasat darata ayyee. Ayyee ati warra abbaa gadaa kura jaarso kura eenyu naan jette. Sejala tafte aye. Aye dansa dhiboo maatii yunjiru. Ijoollee yoo godhaatu. Ganni maree bita lafa dheedii maree jetti bitaan lafaa eessa. Araka dak ak khayma say arda ak khayma say araka Jesum dabsatam wedani aye dab waan guddoo dansaati jaal khiyyatoo ammaan tan filadhi dhaqsiin jedhanii laf boorana keessa eessadha. Maaf dhat. Ayyee. Lafa akkuma durii booran ta'ee lafa liibee nanga fawaaga boruu nanga fedhanda lafti miidhaan kun kaandaaf lafa tuni garnagelle boorana hanjo. Ayyee. Isiin tunduuf lafa irra jiraat. Booraniin sirni gadaatiin bulaan. Sirni gadaa hunduta waan bal'oo guddoo fitna booranaa fi oromoo bal'ooti. Ammoo addaan jila hedduu sachi keessi. Dhugaa. Addaan gargaraa kanallee laaluu fe. Waan guddoo dansaati qoomitan immoo YouTube gubbaattuu dhiyoo daawwachuun dandeetta akkuma reefu jenne. Araar nu tolchitellee galat guddaa qabda deeban obboleessi. Wow, so waan akka malee jajjabduut horii buli deeban jaan. Horii bul abbuutillee naga badhaasoo heejjaan. Ayyee warkeen boru galmaa araarallee nu tolchi akkasiin haasofne galat guddaa galchinaaf namittaan ammoo eenyudha. Me adda jaatanii ilaalla. Atoo hojjette akkam dansa simuun tuniin qilleensi hama achiin hin baatu. Haasiillee nama hachiillee nama gidduu ta'a. Laala wanni kun maan irra baradha seetaa waan ardhahan. Tunisiin cufana. Waan hojjetan tokko waan hedduun nam dhibaa hin taatu eegi ganam lafti bariitee yoonni kun hin taatu. Waan dhugaan na dhibuu jira. Simuun hojja feetiin baanamtu cuqaalamtee firra ta'etti diidole yaayu seente. Hello, yaa diidol. Ashaa meeqi taanii? Bitta qoommi reefu suni hadii atteellee galata guddaa sii galchina. Reefu qoonqooni voisiin rikoordineen akka malee nu dura gabbuutetti ammaan tan marroo takkatu sila waan sun deebi'ettiin soodeeffachuu fedha. Ammaan tan immoo dansa. Akka qoonqoon ammeenna moo? Akka qoonqoon ammeenna? Yaa subbaa! Tannaan hin jedhin. Dasa galat qabda diidol khammalle dhiyaate ijoolleen kuchuu biyya cinnaa eessa fudhatti? Ijoolleen
Ayyee dubartii yoo fuudhan jaalla cifrattii jedhanii. Jaallaan tun himaani. Jaallaan tun yoo fuudhani dubartii jaalla cifranii fi akka namtu ni dhumtu godhan. Akka ni fuulduraa fi matalan ni cifran. Dubra. Waan guddootan saat ebeluuf ebel hojjaa ayyayya walti naqattee jedhan ayyayya walti naqachuu jechuu maan jechuu. Ayyee guddootan sa boni eegi ageetti caamtu dhuuf hojjaa bona gayya taate. Boni eegi ganni caame dhuuf bari'u maan jennaani. Ayyee dansa ijoolleen woo dhaate ganni maree bita lafa dheedii maree jetti bitaan lafa eessa. Bitaan lafa akka malee akka jiran. Akkana. Haati war abba gadaa hura jaarsa hura eenyu hayaati eenyu jedhaniini. Haati war abba gadaa hura jaarsa hura. Qaalluun takka duule garam duule inni biyyool beeka maa wareeggatan ayyee eenyu nyaachuu didi makka nyaachuu didi horii buli deema waan guddootan saati atoo ammaan tan filadhii dhaqsiin jedhani ees filattee dhatta laf boorana keessa. Life go fudhat maani fudhat akkan. Ati labsun daawwachuu feet. Guyees keessa lilla kee qubsiisu feetaani. Akkana. Waan guddootan saati diidol horii buli deebani. Qoommi ta YouTube gubbaat dhiyootu daawwachuun dandeetta dhaabbuu badhaasoo. Galat guddaa qabda. Ayyee. Diidoleelleen karaa ulfinnaatiin nu dhiyeessee galat guddaa qabnaaf waan ani san beeksisa immoo warraan maan jechuu jiru. Audio quality nu jala gabbu'ee waan sun qajeelchuu jirraa jechuun jira. Ammoo dhugaa walti mani viidiyootti dhidhimseenee white faayiliin hin baddi. Audio callaan gannu nutti hafififtiyyuu. So akkasuma waan kan midhaasuuf maan hijibilleen adda jaatanii hojjaa kaseen taate. Akkas gittaa taphanna waan kan. Ayyee. Tulleen hin taatu. Eseet kun ijoolleen reefu dubbis keessa hin jiru. Waqtola caachuu areero jedhaniiniin. Qommiteenna dhiyaadha warkeenna. Hin fagaatina taalalistuu leeyaa seentee. Lalistuu dootii jedhaniiniin. Hello. Lalistuu. Baartuu tole. Am kon tajarraa fakkaatu moo? Reefuyyuu gartee mallise qoonqoo suniin haasayiitiini. Bakka akkam hojjesiin akkan taatir deebi'eettiin takkatti qoonqoo jaarraatiin haasa'ee lalistuu akkasiin gaafadhaa jedhe. Deeffadheeyyuu. Ayyadas haree fudhiyaattellee galat guddaa sii qabna.
ammallee qoomite naddi addi womreef sigaafa khan sigaafadha natti himta waan beekte natti himta waan hin beennellee amlaki torbafa sigaafadha iyyo hojjaa yuutuubii gubbaa daawwatammoo nagartaa deebicuuf waan dansaa ijoolleen kuchuu biyya cinna eessaa fudhattii jennaan eessaa naan jette waal malii fudhatti galaati guddaa qabda akka dansaa tolchite ayyee abbaan gadaa hammaan tana eenyu haboorana hura eenyu jedhan nanu si gaafadhe abbaya wallaalte abbaya wallaalte dansa ayyee hura jaarso huraat waan dansa ak dansa deebifte mee muk laf boorana kee jiru hama qabeettu muk sadiinatti daddach ejersa sunuha wayin qoraafatanii lakkisa inni aana urgeessatu beetta yee tokki calla dar tokko qayaabal keessa jaajji gugurdaa kan hin beekta ejersa daddachaa tokki calla dansa inga wadakka ol deebifte percent 75 waan guddaa saatti lali tadhibii ammallee si gaafadha ato ammaan tan filadhi dhaqii siin jedhani laf boorana eessadhatta nageelle boorana dhatta ayyee maaf achi haajamte liiban akkam maachita ayyee akkasiini waan guddaa saati lali galat guddaa qabda qomiteenallee ka dhiyaatte youtube gubbaa daawwachuun dandeetta horii bulii deeban marroo dhibiillee wal agarra marroo taante immoo akka dansa jidduu tanallee buugii waan gartellee dubbisii gaafii jajajjabdu calla si gaafadha taarikii ayyee waan dhuffaallee horii bulii deeman lali ayyee waaw lalillee dabalaan nu dhiyeessite warkeenna ammallee in galatoonfanna namitaanu ato arganne gurbaa kanaan haasom jaars doyo khasuukan Yasent wow superb doyitiin jedhan asham eegitaani asham jajjabaa beekarraati reefu eessa dabi gaafii firee tokkollee hin deebisin ila ijoolleen kuchuu biyya cinna eessa fudhatte waalmal ayyee dansa dubartii hojja fuudhan jaalla cibrattii jedhanii jaallaan maani jennaan maan naan jette sassadi jetteeyyu waaw guddoo dansa ayyee boni eegi ageetti caamti bari bona gayyaati eegi ganni roobe caam bari ammoo bon maani jennaani bonum jennaa atteen maqaa dhibiin qabu akka bona gayyaa bon maani jedhan ayyee ijoollee yoo wodhaattu ganni maree bita lafa dheedii maree jetti bitaan lafa eessa adde lafa dubbii jenne hojja namii yaaballeejje garbakkeet gara maani marroo akeek lafa akkam ijjanii akeekanii naan jette fuul ilboruu deeffatan waan guddatan saa dooyitiin ayyee abbaan gadaa boorana hammaan tanaa hura jaarso huraatii ati warri isaa immoo eenyu hin beektu ayyee dansa qaalluun takka duule eessa duule biyyiti inni tuulta biyyi beekammoo
Biyyiin maa wareeggateedhaan. Ayyee warri saree duuli saree qalatee jennaani eenyu nyaachuutiti. Qaaluu nyaachuutiti. Ayyee muklaf boorana kee jirsa dinatti himi. Ammallee waan itti qarqaaramaniifillee natti himi. Alqabeessi cufana har'a. Tokko. Aroores manaan jaarratan lam. Daddachi jala koratan. Ayyee atoo ammaan tan filadhi dhaqiisiin jedhani labboorana eessidhatte. Marmaroo bidur dooyitiin beekta waan hin jedhu. Gorof miidiyaan beektaaniti. Wanni tokko wanni gorof miidiyaa ha miidiyaan dhibiin hin qabne yookaan qabaatee baatullee wanni gorof miidiyaan akka malee feetu. Gartee miidiyaan kenna nu amma aadaa qabnaaniti. Akka beekta namni itti buluu jira. Yoo ati hojii afaan kan kee haasoftee namni kan kee siin haasa'ee waan beektaa haasoftu. If dhageettee takkuun feete dubbatta hin beektaani. Yookaan if dhibaa ooltu. Akkasumas tan jijjiiradhoo ordi ayyee eessi laata marmaroo biduruu beekta een beek. La dhagaye. Ayyee qarta kan gar. Atiin guddoota deemtallee ayyee lafin baay'inillee diqqum qabdaan akka yaaniti. Tan feet marmaroo bidiruu guyya badhaasoon jedha ayyee tiriip waliin fayaana fa'a. Waan dansaa dooyittiin galat guddaa qabda. Horii buli deebanii atuu qillees gubbaa laalta viidiyoo tan. Horii buli deeban qoomii dansa sii alcha. Ayyee. Dooyittiillee ulfinaan nu dhiyeessu harkeen. Isaan agisiin jajjabduun beektan nam tokko waan tokko gaafattee wamsuun deebitee ammallee hojja gaafattu. Agisiin nam dhibdu. Waaqtolaa chaachuu areeroo laayi nu daramee ammallee dhiyaadha. Baaba. Atu galat qabda. Ayyee. Akkanayyuu. Wow, we really thank you so much, man. Wow. Thank you, brother. My goodness, obboleessi yawaan sunnatti hin kaasin. I know that techno C9 is beyond any kind of camera bunda kan isu ni Maan jedhani DSLR. Ani na chumtai. Obboleessi yaa indageeta. Ati namaan tan gorof media gubbaa live si daawwachuu jirani. Insomne. Hojaa pranki nu jechuu baatte. Duuba qomiteen tardhaa waan gaafiif deebii tolchinetti. Waan gaafi sasablo gartee hojja si gaafanatiin maaliif gaafi akkan xixiqqoo na gaafat adda xiyyoonni kun naaya malte waan gurguddoo na gaafadhii jettu. Gaafi akkasi kurfeesse. Itti heeyyadhoo. Maan jette? Injirtu. Hirribatidha. Ayyee ijoolleen kuchuu biyya cinaa eessa fudhatti? Waalumali fudhatti. Ayyee dubartii yoo fuudhanii jaalla cibrattii jecha takka dhageette? Jaalla. Jaallaan cibratan sun maani? Maddi. Mata sun cibratan agwa beetta. Akkasiini. Dansa ayyee ebeluuf ebelu
Laayyuu ayyayyaa walitti naqattee yoo jedhani. Maan jecha? Ayyayyaa. Ayye dansa birda barra bon agayyin beektaa yoo agayyifa gannifa ageetti roobde yoo caamte bon agayyaa dhufayyu ganni roobe yoo caame bon bari'ummaan jedhan adooles waaw ijoollee yoo woodhaattu ati nu woo takka dhageette woo takka dhageette ijoollee woo akamare woo ganni mare woo bitaa mare woo bitaa laf woo deeti mare akkas hundo yoo reewaare galchan bitaan lafata jedhan tun hin garami Bitaan lafa? Bitaan lafa la Boorana jechuun golboo jechuudha. Golboo jechuu ayyee ati hin danda'amse ayyoo ayyee waaqtola ayyee qaalluun takka duule dhageette. Qaalluun takka duule? Nee qaalluun duule takka. Qaalluu biyyoolee duule? Ayyee biyyool sun biibee hamoo. Ani beeya. Ayyee qaalluun duule biyyoolee duule. Biyyin beenne duuli saree qalatee eenyu nyaachuu didee jedhan. Abboo maqaa namaa wallaalee nama nyaachuu dide. Nama nyaachuu dide ayyee. Waan guddoota isaatii ayyee ajaaksi abbaan gadaa Booranaa ammaan tana eenyu. Qura jaarsoo qura akka ajaa'iba beet mala eega kan beette waan isaa hedduu beetta. Jaartii isa maqaan eenyu haadha warri isaa. Abbootan hin beet sawa. Ato ammaan tan filadhi dhaqii gorofitti sponsors tolchaa jedhani laf Booranaa ees filatteetti hin dhatte. Odo gorofitti sponsor tolchaa? Ani laf Booranaa? Abiyyaa bakka. Isi amma isin maaf nyaamaa jirtii malee? Laf gartee amma garna galli banjee firaan gartee lafam fakkeenya gartee lafam goofana ifa. Laf sana. Jechi sura kan laf keessaa kadhi biyya kan gurraanna dhaga'ee xiqqoo hagarii illee na argee. Warra kan na argee. Ayyee. Sura kan laf sun keessa gartee goofa filan. Achi silaa duwwachuu. Waan guddootan saati waaqtola henna. Maka hankella suman si qajeelchina waaqtolaaniti waaqi tola jedhani sit akkas naa dhayeen story sun kun nama bicufattu laayu si himne nami gorof miidiyaa gubbaa waan kan daawwate lammeessoo waaqtola siin jedhe isa seer jaloola waaqi tola ayyee obboleessi galat guddaa qabdu qoomiteen akka dhiyaattee horii buli deeban. YouTube gubbaatti dhaqi daawwad malaanu tokkeessu daawwadhaa laayu jettee dhiyootu. All right, brother. See you around. Thanks. Boom. Maktolaalee ayyoo arganne warkeenna am sila nam tokko. Nam dhibee nuu dha'uu dandeenya kan. Ayyee challenge. Let me just challenge somebody. Let me challenge somebody out there. Boom. La listu. Ar la listu nu lafti chuftisi. Ya se. Hello. Yeah, akana boy. Inta la listu. Yo ya. Bartu fayya. Nageenni keessan badhaadha. Tunin gorof miidiyaa dhiyaadhin tan. Qoommiin tun qoommii gaafiif deebii jennee taareetti har'a midhaasini. Qoommii gorof miidiyaa irraa dhiyeessin namsi waliin jiru humna jaarraa goollisaati. Yooyyaa baartu fayyaa. Anin daada jajjabduu atiin. Galata waaqaati lakkii halu buunu jiru.
eeje laaliteena qoomi gaafiif deebii kurfeessineetti gaafii wayii isa sabla wayii kurfeessinee akkasiin nam gagaafachuu jira. Mata dhiiraati atilleen akkati mata dubraan beeka. Waan guddoo isaan lalee. Ayyee dansa gaafii tokkeessoo. Tiyaari ayyee galat baraasoo ijoolleen kuuchuu biyya cinnaa eessaa fudhatte? Diidwaal maliitii fudhatte. Dubartii hojjaa fuudhanii? Jaalla cifratteecha dhaageette jaalla dhaattifa. Akkas jecha ammaan jecha jaallaan summaani. Ayyee. Akkas dhugaa. Ayyee. Maddiitti. Waan guddoo dansaati. Ebeluuf ebellaayyuu ayyayyaa walti naqattee yoo jedhanii. Maan jecha. Ayyee dubbii jenne jaarsoo fi alakee yoo ayyayyaa walti naqattee jenne ayyayya jechaan maan jecha. Yaa bersii dabrallee ayyee ijoollee reeta akka tissitee ati takka ree tissitee ati ayyee dansaa mala tissuu baattullee oduunum qabda ati tissitee ayyee waaw sun lafa ajaa'ibaati. Laf bisaan dahaaba qabdedhani. Bisaan dansa sullee dhiyootu falitti dha'uu malani. Waan dansaa duuba ijoolleen hojjaa reen waaree galtu woowwoo dhaattee ganni maree bita lafa dheedii maree jetti bitaan lafa garami. Gareel gal. Ayyee. Akkas dhugaa. Kallatti abran. Gargolboo waan guddoo dansaa takka qaalluun duulee dhageette. Ayyee garam duuleedhaan. Qaalluun duul biyyoolee duul biyyin beenne duuli saree qalat eenyu nyaachuuti. Qaallu nyaachuuti ayyee maqaan isa eenyu namsun qaallu. Har'aatiin akkoo tante akka dansaa hin caqabne akka dansaa caqabtaallee ayyee atiin akkaatoo caqabtaa. Ayyee waan guddoo dansaa laliteena muklaf boorana kee jirme sadiinatti himi sadeen iyyuu waan itti qarqaaramanii fillinatti himi. Dambii. Dhaddach. Qalqalch. Sadii afur. Odaa shan. Fulleens ja'a. Torba godh. Waachuu natti siidara. Waachuu ati nakkaatoo beektaa? Waan guddoo dansaati marroo muk maqaa hedduu nutti himteef maaniif itti qarqaaramanillee jedheellee heessaallee sin gaafadhu. Atoo ammaan tan gorof miidiyaatti ispoonsar sii tahaa laf booranaa fula feet filadhi dhaqii siin jedhani eessadhatte. Ayyee. Ayyee. Waa sodaa kufeeta.
waan guddatan saatu waasoo diidaa sirbilaa yunarra bade lakki ufuma jedhe immoo sirba ajaa'ibaa jira. Abbo lalistu nani jeesin. Yaa. Akkanayyuu. Warri sun warbalcha tokko ayyooma ta'u. Akkas dhugaa adoo mumtaan harkana dhaabaatiin itti illee tayaari warri. Aha. Waan guddatan saatii lalistuu Toofiq galata guddaa sii galchina horii bulii deeban qoomii dhibii tol arguu dandeenya. Gorof Media. Akka nama duutis wanniin gorfomoo wanniin gorofomoo wanniin maanimoo jedhee nam gaafata. Qajeeltuun Gorof Media jedhan. Arakka gabaabsanii Gorof Media. Ayyee horii bulii deeban lalistu ta'een. Ayyee. Warkeenaa qoominteen akkansa deemuu jirti. Akkisan gartan suni horaa bulaa deebana saniin jenna hammallee qoominteen kee jirtanii. Namni shoo biyya ta'u didsimuun. Warkeen horaa bulaa deebana sanii deebisuu malee gartee atagaafi ijoolleen kuchuu biyya cinnaa waalmanii fudhatti dubartii yoo fuudhan jaalla cibratti akka ni dhagahetti lam jaalla maddiitti dhawatanii lam gamlachuutu lam ebeluuf ebela yaayyaa walta naqattee yoo jedhe akka boru galmaallee nutti xiiqi namii hojjaatiin akkan tolchitee an akkan hin tolchin an akkan tolchuun dandahaa competition jajjabduu waliin duutan. Akkasii bonee eegi ganni roobdhuuf bonaaltolessa dhaniini bitaan lafaa gar golbootii gam Keenyaa sungulaa jecha. Ati warra abbaa gada hura jaarso hura maqaan isii dabbo huraati qaalluun takka duule ya duule biyyoolee duule biyyin beenne duule saree qalatee makka nyaachuuti namiti. Mukhlaf Boorana keessa jiru sadii himi akka ijoolleen himtee dhaddachi dambii waacuu alqabees dooyoo kasuulleen akkan sawaan sun irra nutti hime atoo ammaan tan dhaqsiin jedhanii eessidhatta namu akka filata anin sila dambala arooressa dhaqee hojjaa loon dhuguu jira loon daada'uu fedhayyuu muu warkeen galata guddaa qabdanii qoommi itti aantu walagarraa horaa bulaa deebana. Gorof Media subscribe jal sunii tiraangi akkana qabdiimtu achi jala. Qiloo tolcha wanni papa bilbilallee itti banadha.